Indan desa fudhattee kana godhachuu. Nandanda. Kana kaaliki ya kuno kana ta'etani manatti hafee jira. Okay, qarshii 200 sibiila kabaasa. Kan sibiilli ittiin bitamu 200 qofa taree ishiiti tiraanspoortii malee abina hospitaalii tangashadhe amma si barreessina naan jira riferaarree amboo. والله دول mana kana dhufnaan furamtini furamta bakka manni hin jira si qarqara oromoon si jaalatti si qarqaranii saba Ore okay amma haa qarqaru guys kare kar Eeshi kaaliki yammaa kiiko. Akkauntiin itti baankii qabda? Qaba kaaliki ya qaba 1,000 naa barreessi maakii as jalatti. inni barreessanii mahamaati 25 1,000 Khazila 25 kuno barreesseera abbi ta'e barreesseera sirrii barreesse abbi ta'e. Eti 1,000 25 akami 24 okay profile keessa dhabu my mistake sorry ani bar one if instance barreessaniiru kuno kaaliki ya sawarra ma barreessaaru profile kiyya jalaa buusanii barreessaaru. Dhageenaa siifima. Sifimu? Natti mee? 1,000 1,000 25 24 Uy, diva marresi. 24 Sirri. 49 Jaatamii torba shan. Waa'ee sirrii isaa barreessaa. 77 Lak jaatamii torba. Maali maddula namni sirrii barreessaa hin jiru. Eela. Inatti madda konti sirriidhaa miti. Na dhaggeeffadhaa isinittan hima 1,000 Eshi 25 Eshi 24 Eshi 49 jaatamii torba shan. Dachaasaa waldeetiin. Dachaasaa waldeeti. Waan rabbi na laaffisirraa qarshii 40 si ilaalle. Waaqayyo si haa eebbisu bara kee jireenya kee si haa eebbisu iddoo jirtutti si haa eegu Waaqayyo rabbiin tokkichi iddoo jirtutti rabbiin tokkichi qabalee Waaqayyo si haa eegu siin jechuun barbaada qaalii kiyya ulfaadhu bara kee keessatti fuula namaa sin dhaabin rabbi rakkattee sin agarsiisee Waaqayyo ulfaadhu qaalii kiyya Waaqayyo si haa eebbisu. Maakis illee Waaqayyo si haa eebbisu rabbi si haa tisku akkasuma addunyaa irratti sin haa beeskisu hundi keessan illee. Zora jira yoo seedee firijitii si erga. Eesh qaalii kiyya ulfaadhu bara kee jireenya kee rabbi si haa eebbisu. Galatooma hundi keessan warri qarqaaraa jirtan. Galatooma. Maaliif siitaa ani seera akkana dabarsee jira yeroo Hacaaluu Gameessaa sanaaf baay'ee giraamii. Himbooyin dechaas si qarqaarsisaa. Himboyini akhirnya dhaggeeffadha namni koo dhaggeeffadha Oromoo amma maal goona akkaawuntii wanti akkaawuntiin ni jiraame hundi keessan waan dandeessan ammarra moobaayil baankingii qabdan qarshii 1,000 2,000 3,000 500 waan qabdan hunda amma 200 ol buusan dandeenya sa'aataan. Okay? Waan dandeessan jechuudha. Gaafa Hacaaluu san rasaa dhaame guys. Akka malee nama isaa mana gorsiisee ture. Mobile banking 500 irraa kaasee hanqa dandeessanitti galchaa. Wanti warri amma galchuu dandeessan akkasuma immoo warroonni deemtanii galchuu barbaadanillee galchaa ishee. Warri Oromummaa eenyummaa keessan jaalattan hundi keessan mucaa kana bira dhaabbatu. Hanga ammaatti hin seenne toora jira.
ingala bakka qoy nama biraan wanti jaamu. Anazar namni akkatti waan guddaa gumaachuu barbaadan seenaa. والله ربي زني أكيد نور قرقرة قرانا من يات Himbohin dachas himbohin ka himbohina. ايش قالك يا ايش Namni kun hundi si gargaaru jira laala kun warri kun hundi si gargaara. Irra guddaan si gargaara shi. ايش قالك يا الفاده والله دونا من مليون جاء أمري كان غورة وي 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 Akkana jechuudha. Akkaawuntii biraa qabdaa? Kan maatii jedhu. akkaawuntii biraan qabu sitiirra deebi'aatiisuma yaalaa malee kana awaashin ta'a Hin taa'e. jedhime awaash Aarsicha hundi keessanuu fooloo tolchaa nama Oromoo bira dhaabbatee hundi dubbeessuun isirratti dirqama ta'uu qaba shi warri mana kanaa. النبا Seenaa jira. Yaa seenee jira. Seeneen galeera Laalladhuutii cheekoo. seeneera galeera ulfaadhu qaalee kiyya waaqayyo si haa eebbisu Daamattii keellee kifiyyaa waggaa tokko waan kaffalaa fi mana barumsaa jalqabsiisii karaa keessaatiin na dubbise. Kun fayyaa keetiif. eesh qaalee kiyya ulfaadhu waaqayyo si haa eebbisu bara kee jireenya kee rabbi tokkichi si haa eebbisu waan biraa waan an jedhu hin qabu rabbi si haa kennu wallaahi aarsicha galatuumiyaa. Innaa uummanni Oromoo nama akkanaa kanneen baay'eetu jira waan ta'eef karaa keessaatiin nama tokko karaa keessaa namni mudannoo akkanaa qabu hin dhabamu maatii bira kootaati waan qabnuun isin bira dhaabannaati. Reef hirriba keessa ture achumatti nama mudannoo qaba waan akkana kanarratti. Rabbi si haa kennu wallaahi bikka baasee obboleessa. rabbi si haa eebbisu eebbifami bara kee jireenya kee rabbi tokkichi rabbi uumaan keenya si haa eebbisu waan an jedhu hin qabu Amiin amiin. Hayyee namni biraas warri seentanii gumaachuu barbaada akkanatti warri galchuu dandeessa yoo jiraatan seenaan. Namni biraa riisiita fiddanii dhuftan ishii warri booru galchitan borbooda galchitan riisiita fidaa koottaa gisee galchitaniif jechuudha. Na amma garshi 40,000 qabatamaan harkannee jirraa jechuudha seenee jira akkaawuntiirra. maaki namni biraas 1,000 galcheera Okay, tole marhaba. Hayyee mobaayilii namni bira- galchaa jiran 1,000 qarshii 500. namni biraa 500 galchee dibbata Waata hedduminni waa godha isineeree heddummi baay'inni keenya yoo kanaaf hin ta'in maal fayyadaa baay'annaree. Waan qabdan 500 illee 200 illee waan qabdan 50 illee maan taane mobaayil baankiingiidhaan galchaa bi. birri 50nis galeera maaki Galatooma akkas jabaadha. والله رب سامعين Galchaa 50 dhibbas waan dandeessan waan humni keessan isin dande'a. Namoonni lakkoofsi hojjetu dharan si'a sadii irratti hojjetee irra deebi'aa yaala. Okay, namni amma qarshii 10,000 nu galchu ni jira. 10,000 mobaayil baankiingiidhaan qarshii 10,000 kan nu galchu ni jira. جودي انت هذا روح تجيبي تيشو بسرعة Samira ati yoo qaytu kan hin taa'ee gargaarsisu jiru. Ajaa'iba bar. Kottu beekannaati. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa Nagaa akkam fayyaa jirtanii? jirra alhamdulillah. Doolaara 300 nagaa akkaawuntii Oromiyaadhaan ana qabe. Akkaawuntii Oromiyaa ni qabu. oromiyaa hojii gamtaa moo intarnaashinaaliidha
hojii gamtaa. Jira. Nama taasifama na argita. Waa sinin amma sinin itti mala koosasa. Namni biraa guys, namni biraa anaansar. Namni biraan dubbanii. Na barreessa kuma kudhan. Namni akka silaa kamanti saraan saddeettamii ja'a. Kamanti jalan na barreessa.